Makaba kanilma kanafura qulqullu waaqayyo tokko amin. Smaaf wa walad wa manfas ቅዱስ ahadu amlak amin. Makaba kanilma kanafura qulqullu waaqayyo tokko amin. Waamicha afuuraa guddaa ayyaana dhaloota gooftaa keenya fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos muddee 29 ganda wareebsoo maallemaa ulaa jirsaatti kan argamu haala ho'aa ta'een waan kabajamuuf ummanni kiristaanaa kan taatan hunduu abbootiin haadholiin daa'imman faarfattoonni abbootiin margeetonni hundumaa dabalatee maatiin ortodoksii tawaahidoo kiristaana kan taatan hundumtuu irratti argamtanii isin waliin taanee haala ho'aa ta'een akka kabajnu manni kiristaanaa waamicha isiniif dabarsitee jirti. Muddee 29 guyyaa ayyaana isaa waan kabajamuuf isinis maatiiwwan kiristaanaa kan taatan akka mana amantaa kanatti argamtan maqaa waaqayyootiin isin affeerra. Samirraani bu'ee dhalaatee dubroo maaramirraa. Samirraani bu'ee dhalaatee dubroo maaramirraa. Fondoo biroo maaramee fondoo biroo maaramee fondoo biroo maaramee fondoo biroo maaramee. Addunyaa fayyisoo fondoo biroo maaramee fondoo biroo maaramee fondoo biroo maaramee fondoo biroo maaramee. Ufaatee addunyaa fayyisoo samirraani bu'ee dhalaatee dubroo maaramirraa. Samirraani bu'ee dhalaatee dubroo maaramirraa. Fondoo biroo maaramee fondoo biroo maaramee fondoo biroo maaramee fondoo biroo maaramee. Ufaatee addunyaa fayyisoo fondoo biroo maaramee fondoo biroo maaramee fondoo biroo maaramee fondoo biroo maaramee. Ufaatee addunyaa fayyisoo. Dhalaatee Amaanu'eel Beetlehem dhalaatee Amaanu'eel. Saanyii Daawit keessa saanyii Daawit keessa saanyii Daawit keessa saanyii Daawit keessa dhalaatee Amaanu'eel. Saanyii Daawit keessa saanyii Daawit keessa dhalaatee Amaanu'eel. Tawalda Amaanu'eel Beetlehem tawalda Amaanu'eel. ተወልደ አማኑኤል እምዘራ ዳዊት እምዘራ ዳዊት እምዘራ ዳዊት እምዘራ ዳዊት ተወልደ አማኑኤል በቤተልሔም ተወልደ አማኑኤል ተወልደ አማኑኤል እምዘራ ዳዊት እምዘራ ዳዊት እምዘራ ዳዊት እምዘራ ዳዊት ተወልደ አማኑኤል እምዘራ ዳዊት እምዘራ
ዳዊት እንዘራ ዳዊት እንዘራ ዳዊት